Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oromoo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenna itti aansuudhaan oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa kanaatti nu wajji turuudhaan itti bohaaraan affeerraa kenna kun biiftuu Oromoodha keessan jajjabeeffadha laayik sheer godhu hin dagatina kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadhetti yeroo dabru. Yaa'ii gamtaa Afrikaa 39ffaa irratti hirmaatuu fi gaggeessitoonni biyyoota Afrikaattii fi akkasumas dippiloomaatonni garaagaraa gara Finfinnee galaa jiru guutuu odeeffannoo kanaa qabadhee jira. Oduun ittaanu qonnaan bulaa naannoo Oromiyaa maqaa milishiyaatiin leenjii guyyaa 5 kennuun leenjii guyyaa 5 booda gara lola kaabaatti itti fe'aa jiru jechuudhaan maddeen odeeffannoo garaagaraa dubbatanii jiru. Dabalata odeeffannoo kanaa qabadhee jira isin biraan ga'a. Oduun itti aanu godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti taateewwan ta'an irratti odeeffannoo sassaabanne yookaan walitti qabanne hedduu qabannee jirra isin biraan geenna. Akkasumas oduu injifannoo guyyaa har'aa naannoo Oromiyaa godinaalee garaagaraa keessatti ta'anis qabannee jirra isin biraan geenna. Oduu biyya alallee qabna. Oduu kanneenii fi kan biroo wajjin guutuu oduu wajjin isin wajjin kan turan Bariisoo Ganamooti guutuun oduu wal duraa duubaan akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaatu wajji turuudhaan itti bohara. Barreessaa mootummoota gamtoomanii dabalatee hooggantoonni Afrikaa hedduun yaa'ii gamtaa Afrikaa 39ffaa irratti hirmaachuudhaaf gara Finfinnee seenaa jiru. Yaa'ii gamtaa Afrikaa 39ffaa gurraandhala 14 fi 15 gaggeeffamu irratti hirmaatuuf barreessaa mootummoota gamtoomanii Antooniyo Guuteres dabalatee gaggeessitoonni biyyootanii fi akkasumas dippiloomaatonni Finfinnee galaa jiran. Guuteres guyyaa kaleessa buufata xayyaara idil addunyaa boolee yeroo gahutti pirezidaantiin baankii misooma Afrikaa Dr. Childi Yoldii fi akkasumas ministeerri karoora fi misooma Itiyoophiyaa Fitsuma Asaffaa simatanii jiru. Guuteres sirna baniinsa walgahichaa irrattis haasaa baniinsa akka taasisan akkasumas gaggeessitoota biyyoota waliin marii akka gaggeessan ibsamee jira. Yaa'ii kana irratti hirmaatu pirezidaantiin Keenya Wiiliyaam Ruuto, pirezidaantiin Soomaaliyaa Hassan Sheekh Mohammad, pirezidaantiin Jibuutii Ismaa'eel Omar Giilee akkasumas gaggeessitoonni biyyoota Afrikaa hedduun gara Finfinnee galanii jiru. Yaa'iin gamtaa Afrikaa 39ffaan dhimmoota garaagaraa irratti kan mari'atu ta'uu kan beekame yoo ta'u dhimma dhiyeessii bishaan qulqulluu, dhimma fayyaa, dhimma barnootaatii fi akkasumas dhimma milkaa'ina karoorawwan ajandaa 2063 fi mata duree jedhu jalatti gaggeeffama jedhamee jira. Gamtaan Afrikaa yaa'ii kana cinatti qulqullina barnoota Afrikaa irratti qooda fudhattoota waliin mari'ate jedhamee jira. Ajandaa gamtaa Afrikaa 2063tti qabatame yookaan qabatamee jiru keessaa tokko Afrikaan humna barate gahaa qabaachuu akkasumas karoora barnoota hundaaf jedhu hojiitti hiikuudhaan hojjetaa kan jirtu ta'ulleen himamee jira. Gama biraatiin yaa'ii gamtaa Afrikaa kanaan wal qabatee alaabaan Somaaliilaand alaabaa biyyoota miseensa gamtaa Afrikaa ta'an cinatti fannifamuun ijoo dubbii ta'ee jira. Alaabaan Somaaliilaand alaabaa biyyoota miseensa gamtaa Afrikaa biroo cinatti yeroo gabaabaaf fannifamee mul'atee jira. Kun immoo qaamota garaagaraa irraa yaada garaagaraa kan kaase yoo ta'u tarkaanfiin kun fayyadamtoota miidiyaa hawaasa Somaalee biratti muufii guddaa uume jedhamee jira. Walumaa galatti yaa'ii gamtaa Afrikaa 39ffaa kana irratti ajandaaleen hedduun ka'uudhaan irratti kan mari'atamu ta'uu kan ifoome yoo ta'u ajandaalee irratti mari'ataman jedhaman keessa Afrikaan mana marii nageenya keessatti akka bu'ummaa dhaabbataa qabaachuu qabdi yaadni jedhus ni ka'a jedhamee jira. Gama biraatiin TPLFs yaa'ii gamtaa Afrikaa 39ffaa kana irratti muddama naannoo Tigraayitti TPLF fi mootummaa federaalaa gidduutti uumame irratti xiyyeeffannaan kennamee akka itti mari'atamuu fi furmaanni hatattamaa akka kaa'amu gaafate jedhamee jira. TPLF itti dabaluunis waliigalteen Piriitooriyaa hatattamaan guutumaan guutuutti hojiitti akka hiikkatu gamtaan Afrikaa gahee isaa taphatuu qaba jechuudhaan gaafii dhiyeesse jedhamee jira. Oduun iddaan muddamni hamaan PP fi TPLF gidduutti akkasumas PP fi mootummaa Eertiraa gidduutti uumame akkuma itti fufetti jira. Mootummaan Itiyoophiyaa meeshaalee gurguddaa fi akkasumas humna baay'ee gara kaaba Itiyoophiyaatti fe'u har'as itti fufee jira. Har'as bakkoota garaagaraa irraa humni guddaan gara kaaba Itiyoophiyaatti geeffamee jira. TPLFs gama isaatiin hanga humna isaatiin hanga danda'een qophii waraanaaf taasisaa jiru cimsee itti fufe jedhamee jira. Gama biraatiin immoo qindoomina gareewwan garaagaraa waliin taasisaa jirus cimsee kan itti fufe ta'uu maddeen odeeffannoo garaagaraa gabaasaa jiru. Qindoominni Shaabiyaa wajjin taasisan immoo akkaan kan cimee fi Shaabiyaan humna guddaa gara naannoo Tigraayitti galchaa jiraachuun akkasumas humni galchaa jirtus fufteedhaan ta'uu maddeen odeeffannoo garaagaraa gabaasaa jiru.
Kun akkuma jirutti ta'e Itoophiyaalleen humna baay'ee fi meeshaalee gurguddaa gara kaabaatti guuraa jiraattus TPLFs of qopheessaa jiraattus Eertiraalleen humna guddaa gara naannoo Tigraayitti galchuudhaan qophii waraanaaf gootu cimsitus jalqabumarraa qophii lolaaf kallattii hundaa yookaan gara hundarraa taasifamaa jiru kana wal qabate lolli kun hin ka'amu hin ka'u kan jedhu yaada lama qabatee dhiyaatee ture. Har'as yaadni kun ka'ee jira. Qaamonni garaagaraa yaada har'a kaasaniin haaluma kana duraatiin lolli kun hin ka'u kan jedhan baay'eedha. Yeroo yaa'iin gamtaa Afrikaa gaggeeffamu kanatti gama hundaa meeshaa walitti guuratuun wal loluuf osoo hin taane gamtaan Afrikaa dhimma kana iddoo seenee furmaata akka kaa'uu danda'utti karoorfatame kan irratti hojjetame jechuudhaan kan yaadni kenname. Hundaafuu marii kana irratti kan arginu ta'a. Warreen lola kana ni ka'a jedhanis yaada kennanii jiru. Yaada kennaniin mootummaan PP yeroo ammaa kana qotee bulaa maqaa milishaa jedhuun leenjii guyyaa 5 kennuun leenjii guyyaa 5tiin gara kaabaatti waraanaaf geessaa jira. Humni kun humna miliyoona lakkaa'amu leenjii guyyaa 5tiin gara lolaatti gara kaabaa geeffamaa jira. Kun immoo rasaasa haa qabbaneessuuf kan dalagamaa jiru malee lolee injifannoo haa galmeessuuf kan yaadame miti. Kunis muuxannoo lola baadimmee irraa kan fudhatamedha. Lola baadimmee irratti bifa kanaan namoota gara kaabaatti fe'uudhaan boombii fi fanjirra oofanii ture. Hoolaan osoo hin hafin hoolaa fi re'een looyaa fi boombii awwaalame akka dhoosan taasisuudhaan haaluma salphaan mishigiin yookaan dahoon Eertiraa akka cabu taasisee ture. Ammas muuxannoo sana hojiitti hiikuuf hojjetamaa jira fakkaata. Akkasitti yaadame yoo ta'e lolli hin hafu jedhamee jira. Inni biraa isaan viidiyoo irratti argitan kun ilmaan hiyyeessaa gara naannoo Amaaraatti guuruudhaan lola naannoo Amaaraa keessatti booji'amanidha. Isaan kunniin warra carroome. Kan kanarraa hafan hedduun isaanii gara hin galletti godaanan jechuudhaan kan hafan kun himanii jiru. Waan baay'ee nama gaddisiisu lola naannoo Amaaraa keessatti deemaa jiruun wal qabate naannoo Oromiyaa irraa ilmaan hiyyeessaa osoo umriin hin daangessin garas geessuudhaan lubbuu isaanii bakka bu'aa hin qabne gatii hin taane kafalchiisanii jiru. Mee deemanii achitti du'uuf maaltu jijjiirame? Maaltu dhufe? Maal argatan? Namni du'uu isaaniitiin bu'aa buufatillee hin jiru. Kun immoo kan baay'ee nama gaddisiisudha. Lola haala kanaan naannoo Oromiyaatti fi naannoo Amaaraatti lubbuu namaa galaafataa jiru dhaabuu fi nagaa buusuun osoo hin danda'amin lola biraa jalqabuuf deemuun immoo kan hin yaadamnee fi ibidda irratti ibidda qabsiisudha. Furmaanni rakkoo jiru mariidhaan furuudha. Guutuu oduu godinaalee akka itti aanu kanatti isiniif qabannee jirra. Godina lixa Wallaggaa aanaa mana Sibuu ganda Kaarrawaayyuu keessatti miseensonni waraana raayyaa ittisa Ampaara Itoophiyaa lamaan qawwee isaanii lamaan rasaasa hedduu fi hidhannoo guutuu isaanii waliin gara gooticha waraana bilisummaa Oromoo Wabootti gaafa guraandhala 12/2026 dabalamuun isaanii gabaafameera. Loltoonni kunneen caasaalee murna PP uummata irratti yakka raawwachaa jiran keessatti hirmaachuun fedhii keenya hin turre jechuun ibsanii humni bilxiginnaa dantaa Abiyyi Ahimedii fi aangoo dhuunfaaf jecha loltoota irratti dirqamaa fi doorsa jabaa gaggeessaa jiraachuun akka isaan keessaa isaan baasee dubbatan. Akka miseensonni waraana PP kunneen jedhanitti mooraa waraanaa keessatti loltoonni hedduun haala rakkisaa keessa jiraachuun isaanii ajjeechaa fi saamicha uummata nagaa irratti raawwatamu keessatti akka hirmaatan dirqamamuu naamilee isaanii cabsuun gara bilisummaa dhugaa fi qabsoo uummataa deeggaruun wabootti akka makaman taasiseera. Waboonis loltoota bilxiginnaa keessaa baqachuun uummata isaanii irratti harka hin kaafne kana simachuun loltoonni keessatti hafan hunduu mootummaa uummata isaanii irratti duulu kana dhiisanii gara uummata isaanii fi qabsoo bilisummaa Oromootti akka deebi'an waamicha dabarseera. Godina Bahaa Shaggar aanaa Fantaallee fi Boosat keessatti daandii Itiyoo Jabuutii kan magaalaa Dirree Dhaawwaa fi Finfinnee wal quunnamsiisu konkolaataan uummataa bifa idileetiin akka hin sochoone dhorkamuu isaanii imaltoonni himan. Bifuma olitti eerameen imaltoonni hojii garaagaraa bakka tokko irraa bakka tokko ga'uuf geejjibni barbaachisaa ta'u eeruun guyyoota muraasaan asitti rakkoo geejjibaatiin rakkachaa jiraachuu himatu. Namoonni hedduun jiruu fi jireenya isaanii daldalaan gaggeessan daandicha irratti saamichi karaa hidhattootaa fi kaabinoota murna biltsiginnaatiin irratti raawwachaa akka ture eeruun
guyyoota murtaa'e kana keessatti ammoo danqaan geejjibaa isaan mudachaa jiraachuu dubbatu. Akka konkolaachistoota irraa ONM odeeffatetti murna biltsiginnaan duuchaadhumatti waaree sa'aatii 9 booda sochii akka hin taasisne dhorkamuu isaanii kaasuun sababa isaa gaafannus nutti himu diduun rakkoo dinagdee fi hawaasummaaf nu saaxilaa jira jechuun yaada isaanii himanii jiru. Akka keessa beektonni jedhanitti murni biltsiginnaa dargaggoota Oromoo humnaan guuranii leenjii torban tokkollee hin guunne qofa kennuun lola woboo fi kallattii kaabaan gaggeeffamaa jirutti meeshaalee waliin daandii cufee deemaa jiraachuu himu. Murni biltsiginnaa lola hin barbaachisnetti dargaggoota Oromoo guuruun irbaata rasaasaa qofa taasisuun ilmaan Oromoo irratti duguuggaa sanyii raawwachaa kan turan muddama lolaa keessa galuun barattoota Oromoo mana barnootaa akka baaniin karra mana barumsaa irratti eeguun guuranii mooraa leenjii Soogiddoo akkasumas Awwaash Arbaatti geessuun turtii guyyaa muraasaa booda dirqamaan ibidatti oofa'aa akka jiran gabaasuun keenya ni yaadatama. Godina Jimmaa bulchiinsa magaalaa Jimmaa bakka addaa walgaa qeerroo jedhamu irraa jaleewwan humnaa fi aangoo isaanii fayyadamuun hawaasa irratti yakka gara jabinaa raawwatan torban tokko dura jiraattota hedduu ta'an qabiyyee seera qabeessa ta'e beenyaa tokko malee lafa isaanii irraa buqqisuun gatii guddaan abbootii qabeenyaatti gurgurataa jiraachuu maddeen itti dhiyeenyaan beekan himan. Abbootiin qabeenyaa harka lafa jalaan lafa jiraattota harkaa lukkeelee sirnichaan fuudhame bitatanii mana irratti ijaaraa jiraachuu wal qabatee qaamolee biltsiginnaa adda addaatti iyyatanis deddeebisuu fi callisanii ilaalu malee haga ammaatti furmaata tokko osoo hin argatiin irra kachaa jiru. Jiraattonni magaalichaa dubbisne himanitti namoota naannoo Bachoo Booree, Mantiinaa, Kulloo Baarrii fi Qociidhaa buqqaan qubsiifna jechuun sobanii qabiyyee lafa isaanii irraa dirqamaan kaasuun abbootii qabeenyaaf dabarsanii kennuu dubbatu. Oduma wal fakkaatuun jaleewwan biltsiginnaa garaa isaaniif bitaman saamicha hawaasa irratti geggeessan ammeessuun torbee darbeerraa eegalanii jiraattota magaalaa Jimmaa cufarraa namoota karaa qulqulleessaniif kan kennamu fidaa jechuun dirqamsiisanii qarshii 1,000 yoo guuran addatti daldaltoota irraa ammoo qarshii 3,300 saamaa jiraachuun barameera. Akkuma guutuu Oromiyaatti magaalaa fi baadiyyaa osoo hin jenne ergamtoonni biltsiginnaa beenyaa tokko malee lafa hawaasaa humnaa fi afaan qawween lafa isaanii irraa ari'uun gatii guddaan abbootii qabeenyaaf dabarsanii kennuun maallaqa irraa argataniin qonnaan bulaa rakkisaa ofii jireenya isaanii fooyyeffataa jiru. Godina Horroo Guduruu Wallagga Aanaa Abbaay Coomman ganda Aliiboo keessa gurraandhala 2026 irraa kaasee hanga oduun kun darbaa jirutti kaabinoonni waajjira nageenya gandichaa hawaasa hojii qonnaa irratti bobba'an qabuun fedhii isaanii malee leenjitti erguun dararaa jiru. Caasaan PP qonnaan bultoota fedhii isaanii malee leenjitti erganii dararaa jiran maqaan isaanii Katamaa Hundee, Geetuu Abbabaa fi Badhaasaa Waljirraa jedhaman milishoota farraayyaa ittisa Itoophiyaa faana ta'uun mana hawaasatti marsanii bulanii dirqiin qabuun gara leenjii milishaatti guuraa jiraachuu jiraattonni gandichaa ONM gabaasaniiru. Akka jiraattonni kun himanitti hojjettoonni waajjira nageenya gandichaa faayidaa dhuunfaa isaanii kan sabaa dursuun mindaa fi sadarkaa hojii isaanii guddifachuuf jecha daa'imman guddisa maatii jalaa bahanii of danda'anii jiraachuu hin dandeenye bakkeetti facaasanii hawaasa Oromoo jireenya harkaa gara afaanii jiraatu humna waraanatti gargaaramuun fedhii isaanii malee qe'ee isaanii irraa guuranii empaayeera kufuuf duuftee jirtu kana afaan qawween ijaaruuf guuraa jiraachuu himanii jiru. Yeroo garaa garaatti aanota godinichaa mara keessatti saamicha qabeenyaa raawwachuu maqaa nagaa eegsisuu jedhuun bobbaafamanii nagaa uummataa booressuu dargaggoota adamsanii qabuun mana hidhaa sirnichaatti hiraarsuu fi dhiiga namoota qulqulluu yakkarraa walaba ta'an gara jabinaan dhangalaasuun diinummaa daran hamaa ta'een ilmaan keenya hedduun sirna kana keessa ajjeefamaniiru. Kanaan isaan ga'uu dinnaan amma ammoo waraanaan empaayeratti inni kufti sodaa jedhuun raafama keessa galanii jumlaan ilmaan keenya adda waraanatti geessuun akka dhuman taasisaa jiru jechuun jiraattonni eeranii jiru. Oduun iddaan oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Oromiyaa bakkoota garaagaraatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufeetti jira. Har'as waraanni bilisummaa Oromoo loltoota mootummaa waliin bakkoota garaagaraatti lola kan gaggeesse yoo ta'u, lola bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaa waliin gaggeesse irratti loltoota mootummaa hedduu hojiin ala taasise jedhee jira. Hedduus booji'ee hedduu isaanii addunyaa kanarraa godaansuun injifannoo irratti argadhe jedhee jira. Lola bakka tokkotti gaggeeffame irratti loltoota hedduu booji'uun isaan madaa'an immoo yeroo yaalaa jirutti viidiyoon mul'atee jira. Walumaa galatti har'a lolli loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti giddugala Oromiyaa bakkoota garaagaraatti akkasumas lixa Oromiyaatii fi akkasumas zoonilee biroo keessatti itti fufee oolee jira. Lola bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti oolee kana irratti waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii cimaa fudhatuun
loltoota mootummaa hedduu hojiin ala taasise jedhee jira. Yeroo itti aanutti guutuu isaa qabannee kan isin hin geenyu ta'a. Kun akkuma jirutti ta'ee milishoonni guyyaa 5 qofa leenjii kennuunii fi bobbaasanii waraana bilisummaa Oromootti harka kennatanii jiru. Isaanis kan viidiyoo irratti argitan kana yoo ta'u hidhannoo guutuu wajjin gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufanii jiru. Oduu biyya alaatiin Ameerikaan doonii waraanaa lammaffaa gara baha giddu galeessatti erguuf jedhamee jira. Miidiyaaleen Ameerikaa akka gabaasanitti Ameerikaan Iraan waliin waldhabdee uumamee fi doonii fe'umsaa guddaa xayyaarota geejjibu lammaffaa gara baha giddu galeessaa akka ergitu himanii jiru. Gaazexaan New York Times akka ibsetti dooniiwwan xayyaara fe'an USS Gerald R. Ford fi akkasumas dooniiwwan biroo Kaaribiyaan irraa gara baha giddu galeessatti erguuf murteessuun himamee jira. Itti dabaluunis hojjettoonni doonii kana murteen kun itti himamuu yookaan beeksifamuu qondaaltonni US 4 kanneen maqaan isaanii akka hin eeramne barbaadan dhimmicha ifoomsan jedhamee jira. White House yookaan Pentagon dhimma kana ilaalchisee ibsa hin kennine jedhamee jira. Ejjennoon amma Ameerikaan fudhataa jirtu kun haala nageenya baha giddu galeessaa waan tasgabbaa'e fakkaatee ture gara muddamsuutti deebisuu danda'a jechuudhaan tilmaamamee jira. Akkuma tilmaama qaamolee garaagaraa Ameerikaan gara tarkaanfititti ni seenti yoo ta'u taate walitti bu'iinsi uumamu salphaa ta'uu akka hin dandeenye fi akka addunyaatti yaaddoo guddaa ta'uu akka danda'u himamee jira. Iraanis gama isiitti Ameerikaan tarkaanfii irratti fudhatte yookaan haleellaa irratti raawwatte yoo ta'u taate deebiin isiin kennitu cimaa ta'uu akka danda'uu fi haleellaa irratti raawwatameef deebiin kennitu balaa hamaa uumuu akka danda'u himtee jirti. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduun sa'a kanaaf qabadde kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin ka ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaan hawwii kenna. Nagatti nu tura.